gaddaan miidhamee imimmaan koolol haasa'u amma harki kanaan akkanatti hin jira kun agartanii hospitaala deematan dhufee kun irra hin jiru kunuti kun akkana jira akkanatti nan gubbatee ciraachi gara kanaan irra hin jiru viidiyoo kana sheer naa godhaa hoonan du'ellee hin beeku. Har'aa tigistee akkasii osoo boossuun argee jechuudha. Faarfannaadhaan jalqaba garuu baga waaqni ishee baasee baga waaqni si baasee balaan xiqqoo hin qabdu garuu dhugaa akka dhufetti waaqatu ishee baase malee baay'ee siireesii ture balaansaa kan mucaan madaamiyyuu gubatu isheenis gubattee baatetti garuu kan mucaan madaamiyyuu gubatu dhugaa waaqa baay'ee nama naasise jechuudha balaa akkasii waaqni bgashee oolche dhuguma. Namni garraamii yeroo baay'ee hin oola waan baay'ee oola jechuudha. Isheen yeroo baay'ee haasa'u kolfuu malee namni maallaan jedha maali kanallee baay'inaan attention ittiin kennitu jechuudha. Baga waaqni ishee baase dhugaa waaqa baay'ee nama naasisa akkaataa harka ishee cinaacha ishee kana fa'aa yeroo agarsiifatte jechuudha viidiyoodhaani. Ani baay'een jechuudha dhugaa waaqa nagaan haa ta'u. Hunduma keessaniifuu lafa jirtanitti of eeggannoo gochuu qabdu. Egaa tigisti maal taate boossii viidiyoo isa jalqabaati kuni boossee faarfannaa irratti immoo sirbadhaa wanti isaa nan irraanfadhee ofiitee boosseetti garuu namoonni immoo jala yaa'anii dhugaa waaqa waan isheen taatellee tuma dhaggeeffatini. Jaalalli qabee jaalala jedhanii jala deemanii barreessu jechuudha. Namni kan boo'u jaalala qofa miti baay'ee jaallatee qofa hin boo'u. Bara kana immoo jaallatee kan boo'u abadan jira jedhee ani hin yaadu. Jaallatee kan boo'u hin jiru. Jiraachuudhaaf yoo boo'e malee jechuudha namni ofiisaaf danda'uudhaaf jireenyaaf jedhee yoo boo'e malee dhiira jaallatee jaallachuudhaaf kan boo'u tasa hin argamu. Kana boodas argamuu hin qabu jechuudha. Egaa tigisti viidiyoo ishii lammataa yeroo hojjettetti jechuudha. Gaazii jechuudha. Gaazii beenzila kan konkolaataa jerikaanitti naqamee jira. Mucaa xiqqaan jechuudha. Mucaa xiqqaanii akkuma haasaa gaa iddoo arge seenuuti ijoolleen fuudheetu osoo ittiin haasa'uuti abiddatti qabsiisee jette. Osoo beenzila sanaan haasa'u abidda immoo itti qabsiisee jechuudha. Ijoolleen waan argaa olti miti nama jala deemtee yeroo isin waan arge qabsiistan sin faana deemtee sin arguu dandeessi. Waan kana jechuudha. Yeroo akkana gootanii istoofitti illee qabsiistan ijoolleen hin ilaalti. Waan baay'ee ilaalti waan isin gootan hima goote jechuudha. Ijoolleen manattuu argaa irra jechuudha. Kana mucaan kuni beenzila sanatti abiddatti qabsiisaa jetti. Booda daftee argite iyyuu dhugaa waaqa daftee argite malee balaansaas ga'een dhaabbatu konkolaataa keessaa fuudhe. Akka isheen haasoftutti konkolaataa 7 gidduu ture mucaanis kan jiru jette. Booda isa harkaa fuudhee dhaamsuufis jedhee osoo inni fuudhee fiiguu anaanis natti qabateetti dhugaa waaqa eegdanii ilaaluu dandeessu baay'ee tokko nama gaddisiisti harki ishii fi harki ishii sakaraa bitaa kan harka sakaraa bitaa fi karaa cinaacha ishii kana gubee jechuudha beenzilichi hospitaala dhaqxeetti garuu gubattee irraa hafteetti. Ani garuu kan hin jedhu kana hunda keessatti mucaan bahuusa mucaan qabeenyi illee yoo gubate homaa miti. Arabaa fumtuu yoo gubate homaa miti. Mannis yoo gubate homaa miti. Konkolaataanis yoo gubate homaa miti. Garuu namni humaan ta'in ijoolleen isaanii humaan ta'in. Mucaanii humaa tokko hin taane abiddichi isheen naateetu jechuudha. Abidda fuudhanii sin fiiganii maal sin godhan achumatti dhaamsu isheen garuu hin naate ishee gubee jechuudha. Kanaaf anyways baga waaqni ishee baasee gara mataa ishiitti hin qabatiin gara qaama ishii gara fuulduraatti hin qabatiin kana garuu waan miti hin fayyitiin isin garuu of eeggannoo gochuu qabdu kanarra keessattuu warri ijoollee eegdanii ijoollee guddistanii ijoollee faana ooltan itti gaafatamummaa ijoollee qabdanii baay'ee of eeggachuu qabdu dhugaa waaqa. Ijoolleen iddoo isheen seente iddoo isheen baatu hin beekamu.
waan isheen fuutu waan isheen dhiistu hin beekamu. Yoo isheen akka kutaa kana keessa jiru jette isaan kutaa sana keessa jiru. Yoo ati asaasaa jiru jette isaan achi haasaa jiru. Kanaafuu balaan karaa ijoollee namatti dhufu salphaa miti waan ta'eef ijoollee warri isin harka jirtu kana qofa miti baay'ee balaan kanatti dhufu kana qofaadhaan miti waan baay'ee jira ijoolleen meeshaalee ofirratti kuffisuu danda'u waan baay'ee mucaan tokko amma Saawudiitti jechuudha. Intini beektumti caammaan irra naqamu sana pilaastikii miti kan isaanii xaawulaa irraa hojjetame. Akkana ol dheeraadha baay'ee saanqaadha caammaan kan irra naqamudha. Mucaan ituma haasa'u dhufee isatti ol ba'uudhaaf ituma jedhu saanqaan sun gadi irratti gadi garagale jechuudha. Mucaan garuu lubbuudhaan humaan taanee miidhameera moote. Madaamiin garuu mucattii sun waan ishee irra gahee jechuudha. Waan baay'eetu ishee irra gahee hamma mucaan sun ganaa yaalamee normaalii ta'utti illee akka hidhamtu taasiste jechuudha. Kanaaf waan xiqqoo unkaan kana irratti ta'e miti. Fuula isaanii irratti waan tokko yoo argame wayii tuqaa wayii diimaa wayii yoo argame kun maalidha siin jetti uftee maaltu ta'e kun maali siin jetti si gaafatte jechuudha. Osoma ofii isaanii wal mocoraniiyyuu ijoolleen si gaafatte jechuudha. Kanaaf waa'een ijoollee madaamii garmalee sireesiidha. Akka salphaatti ilaaluun qabdan. Nyaanni mi'aayee ashaboon irra bahee manni sirriitti qulqullaa'ee dhiisee afaaniin dubbatanii dhiisu malee humaa isiniin godhan. Garuu ijoolleerra yeroo dhufu sireesiidha dhugaa waaqaa. Even ofii isaanii ijoollee isaanii isaan qos godhanii rukutan. Isaanii rukutu argitanii beektu. Waan fedhe too ta'ee afaaniin akka ajaa'ibaa kana balaa gadi buusu boombii dhoosu. Harkaan garuu ittiin bu'an. Nun garuu ijoollee isuma asitti baanee isuma asitti barree isuma ofii keenya reebamaa guddannee ittiin dubbannu hin rukunna jechuudha. Rukutuun kunillee baay'ee rakkisaadha. Hin rukutinaas isiniin jedha baay'ee tokko of eeggachuu qabdu ijoollee irratti waan immoo sinaa eegu namni amma jira amma hin jiru. Amma haasa'ee kolfaa daqiiqaa keessatti waan nama mudatu hin beekan. Gama kamiinuu nu hunda keenyayyuu eessattuu waaqatu nu eega malee of eegneeyyuu hin dandeenyu. Waan baay'ee seexanni waan baay'ee qopheessaa oola. Garuu kallattii hundumaanuu waaqayyootu nu eega isiniinis isinaa eegu malee balaan yeroo dhufu salphatee miti kan dhufu. Garuu waan gidduu yeroo galu hin salphataan isiniin jedha. Gabbeenzi akkanatti namatti qabatee namarra dafee dhaame akkanatti jechuun dhugaa waaqa kana waaqumatu dafee ishee gargaara jechuudha. Sanuu yuunifoormii shaamaa sana dafee balbal jedhee boba'u sana irratti qabatee irraa dafee dhaamuunsa baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Waaqni ishee haa fayyisu ishees isin immoo of eeggachuu qabdu isiniin jedha.